Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyaaf ararra waaqayyoo lafuma jirtanitti hunduma keessanii faa baay'atu an nagaa kootii fayyaa kootii inni nagaa koo baay'isamu inni hololaa jedhuun siniin jedha har'a guyyaa happy birthday abbaa ibbuuti abbaa ibbuu har'a baga woltee baga fayyitee baga umurii keerratti umurii kana siif dabalee jennee yeroo ittiin abbaa ibbuu keenya shikkeerii tura dhugaarabbi Doagartani duga shikkeedina shikkee shirribattinne isa wayyaa gurraacha narraa isa wayyaa gurraacha na uffisuudhaaf ture wayyaa adii na uffachiise kana maqaan isaa olaala jedhu dhugaa rabbii isadhaan na gargaaree isa gargaarsa isaati gargaarsa waaqayyoon gaditti immoo ijoolleen garee guddina Oromoo akkanan hin boonye akkanan yeroo hunda gammadu akkanan yeroo hunda kolfu eebbaa kolfa kee malee gadda kee barbaannu warroota naan jedhan isaanis achumaan naa galateeffachaa waaqayyo immoo hunda caalaa galateeffamu amma gara abbaa ibbuutti sin dabarsaa ishee daawwattoota keenyaaf kabajamtoota keenya abbaan ibbuu yaadiifate ani yaadiifadheera beekuun uffatee atoo eebbuun kollee yaadiifatetti kanadha sin jenna isa nu gargaari galateeffannee waaqayyo abbaa keenyaa gara keekii muruutti dabala. Ati nu galateeffata? Siifisa carraasii kenne kana waan galateeffatu? Maayikka. Yaa waaqayyo maqaan kee galateeffatu. Amiin. Umurii irratti umurii nu dabaltee guyyaa Sagalee ol dhugaasi. Umurii irratti umurii nu dabaltee guyyaa narraa waan nageesseef galannee bulchanii siif haa ta'u. Amiin. Yaa waaqayyo balaa dhufe jalaa na baraartee guyyaa dhaloota koo har'a akkam kabaju waan na gargaarteef maqaan kee ulfaatu. Amiin. Yaa waaqayyo maatii koo firoota koo ijoollee garee keenyaa garee guddina keenyaa hundumaa gadda jalaa baraaftee yaa waaqayyo warra na jaallatan hundumaa gadda jalaa baraartee har'a guyyaa gammachuutti waan nuuf jijjiirteef maqaan kee ulfaatu. Diinni keenya waan qaana'eef maqaan kee ulfaatu. Bara baraan ulfaatu. Dabalaan isaan galateeffadha galateeffannee jechuudha waaqayyo guddaa isa nu gargaaree isa har'aan nu gahee gaarummaa keenya miti araara isaatiin ayyaana isaatiin nu gargaaree guyyaa har'aa abbaa ibbuu umurii isaa irratti umurii waan nu dabaleef gooftaa keenya galateeffannee amma sinqunnaa jechuudha. Yaa waaqayyo gooftaa si galateeffannaa galanni fulfinni hundumaa siif haa ta'u. Yaa waaqayyo diinni gadda mana keenya irratti labsee olee ati immoo gaarummaatti waan nu jijjiirteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Warroota kadhannaadhaan nu gargaaraa turan warroota naannoo keenyatti waan hunduma qabeenya isaaniirraa nu gargaaraa turan ijoollee garee guddina Oromoo maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifama yaa ta'anii. Yaa waaqayyo gooftaa ba'umsa isaanii galumsa isaanii ati isaan eegi. Waan qabanirraa imimmaan isaanii facaasanii nufaan mar'atti bilbilaan maal ta'eera akkam keessa jira jedhanii firootan caala warroota nu gaafatanii jiraatan ijoollee garee guddina Oromooti maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamanii alaamanni isaanii eebbifamu jireenyi isaanii eebbifamu gooftaa kooti waan qabeenyi biyya lafaa irratti jiru hundumtuu maqaa Yesuusiin isaaniif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin isaaniif haa ta'u. Alaamana isaanii eebbisi. Jireenya isaanii eebbisi. Yaa waaqayyo yeroo hundaan ugaan deemullee ugaan dhaabadhullee doon isaanii eebbisiin hafeen beeku. Yaa waaqayyo manni alaamanni isaanii eebbifamu. Waan isaan barbaadan hundumaa akkuma maqaa isaanii garee guddina Oromoo jedhan akkasumatti guddatanii hafanii. Ani hiyyeessaaf ta'an haa ta'anii. Yaa waaqayyo gooftaa si galateeffannaa galanni fulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Ati bichaan ol jedhi mana keenya irratti mul'adhu ijoollee keenya irratti mul'adhu jireenya keenya irratti mul'adhu waan gootu hundumaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos. Amiin. Amma gara keekii beekoon aswata daanu itti haadhamaa tafalliku haarii qabu barbaadame ani ijoollee isinis nyaattu miti toshattu
Toshadhaa shibuu keekii toshadhaatii boruu. Kan nggak bisa. Enggak. Kuno lala. Main. Kuno barreeffama isaas dubbisaa. Barreeffama isaas irratti dubbisee. Dubbisiif doon barreeffama. እንኳን አተረፈ እንኳን አተረፈ ማቹ Bagasi oshee umurii keerratti har'asii dabalee bagasi baasee yookiin bagasi oolchee bagasi baraaree jechuudha. Yeroo afaan Oromootiin bagasi oolchee bagasi baasee bagasi baraaree jechuudha. Tole? Tole? ijoollee isinis bagasi baaseedhaan gara bagasi oshee abbaa keenyaa yaa jaalatamaa keenyaa yaa kabajamaa keenyaa anni waan ajaa'ibsadhe tokko jira. Maaliif shaama tokko ibsite yoo jettan waggaa kuma tokko inni jiraatuuf 1 miiliyoon kan ture. Andi shandam isaa kiti jiraatu waan barbaadeef shaama tokko itti ibsee faadhaa jechuudha. Kun waggaa beekaa lakkoofsa beekatu ibsamaa ture. Kanaafiyyuu happy birthday nan happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you. መልካም ልደት ላንተ መልካም ልደት ላንተ መልካም ልደት መልካም ልደት መልካም ልደት ላንተ happy birthday to you happy birthday to you Bagadalate yaa rabbi tokkicha maaliif kun waggaa kuma tokko iyyuu akka jiraattu shaamarraa beektaa Qonni bay maaliif tuqan zamuri መልካም ልደት ላንተ መልካም ልደት ላንተ መጀመሪያ ዚላ ያይ ኧረ ቆያ መልካም ልደት ላንተ Muradhu akkama kuno si gochuu dinne ijoollee kaayyaa'u isa gaamti maal ijoolleedha waan ta'eef jechuudha. Gurbayyoo maamushee waggaa 16 happy birthday Aadaabti mul'atu Bagadalate amsalu, bagadalate baranju,
Bagadalate, faranjulate, faranju. Bagadalate, faranju. Ya anakku. Engkau. Coi. Kena qabda abba? Enggak? Enggak. Anaa miti ijoollee an kennaati jiru kennaa kana ijoollee yoo xiqqaatan jechuudha gara nama 60 ta'u miti maqaa isaaniitiin garee guddina Oromootiin maqaa isaaniitiin siif kennama kanaaf hiikitoota agarsiisii taayitii galateeffadhu waan isaa walumaan ilaalla እና isaantu siibitee jechuudha silkii dabalatee kan dabalatee yeroo hunda waan ati yaadachuu qabdu waan ta'eef jechuudha waan isaa hiikiti anis hin beeku Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa jiraadhaa miliyoona siniif kennu bara bara kuma jiraadhaa Abanam, 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 abanam. Epo abanam wait. Abanamu, 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 abanamu. Abanamu. Mana pueko. Ada macam apa sini sih ada orang cerita. Tagarsis. Fendi nyate. Yoo argatte suura isaanii siif ergani gurdi keessa naqattaa asitti jechuudha. Ijoollee gurdi ergaa fi karaa teelegiraamii isaa wayii karaa waatsaappii isaa ijoolleen garee guddina Oromoo kana yeroo hundachuu waalitiin Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Qarshiis keessa godhatu. Akkasumallee yeroo hunda nama harkaan bahu. Nama harkaa baha. Yeroo hunda ittiin si yaadataa jechuudha. Kanaafi kun bareedduun biteef dhugaadha. Kana sitti agarsiisa. Nutsuu leezar ነው በእውነት ዋናን ቆዳው ዱቤኩፍ ንጹህ leezar ነው የገዛውልኝ waggaa kudhan keewwate ani kana dura si'odhenne hodheef hin kenneef waggaa kurnan baranaa har'an baran ammoo maqaa ijoollee guddina Oromootiin bitamti jechuudha akka ittaan bitee doorbitanii of biraa argee yaaltaasafe no sammuutti naqattee turte qabattoo shakkitee turte qabattoo hiika qabattoo ittiin dhiirri qabattoo malee manaan bahu qabattoo hidhatu malee hin ta'u waan hundumaattu garaa jabaatamni qabattoo hidhatu garaa keenya kanaaf qabattoon bitameef jechuudha kunoo maqaa keessanii nan bitee fi hiika qaba hundumtiyyuu yeroo hunda si yaadata akkana yeroo hunda jechuudha ugaa hiikkattus ugaa hidhattus garee guddina Oromoo yeroo hunda yaadataa jechuudha kanaafiyyu dafeen dhumuu leezariidha leezarii qulqulluudha sinteetikii miti kunoo kanadhaan sinin jedha bilbila agarsiifanne yaw bilbila xiqqoo ishii guyyaa 3 guyyaa 4 duraadha yaw ulmatta sanatti yaabbi baristaa ifaa sinta agarsiisan jedhe kunoo kana bitamee fi bilbillis bitamee jira qarshii isin ergitan
waan isin godhinaan jettan hundumaa godheera waan isinirra oosheef jettan hundumaarrayyuu oosheeraa jechuudha waan natti akka yaada eebba'uu jettanis nan qaxxaama garuu itti maxxu waan hundumaa godhii jedhaniif garuu siin goon immoo akka itti maxxu isaanii alumaan galateeffadhu mee dhugaa rabbii yaa har'a gooftaaf haa galatu amma tokko gowwaannoonis qooreedha madaanis qooreedha gooftaaf haa galatu shiboo yaa'atti jira yaa waan madaa isaarra jiru gadda viidiyoo kana dura fe'amee isinitti agarsiiseera har'a somaan jedhu gooftaaf haa galatu jechuudha waan jettu ergaadhuma waan kun Waaqayyo sinaa eebbisu miliyoona isiniif haa kennu ulfaadhaa jiraadhaa hamaan isiniin argini barri keessan jireenyi keessan hojiin harka keessanii qabeenyi keessan sanyiin keessan eebbifamu eebbifamaan isiniin jedhaa Waaqayyo sinaa eebbisu guddaa isaa nuuf galatoomaa dhugaa rabbii jechootatti isin galateeffannuu qabnu maqaadhaaf fira baay'ee qabna biyya keessatti amma biyya alaatti jiru ta'a beeku amma garee guddina Oromoo garuu ina garreessatti jiru isuma dhugaa koosiniin jedha isuma dhugaa sobaan fakkeessoo doon ta'in ijoollee dhugaadhaan nu jaalattu ijoollee dhugaadhaan faana dhaabbattu torbee sadiif ani garee keessa seenee hirmaadheen beeku garuu viidiyoo koo amanamummaadhaan ankoo irratti qofa miti am garee maammee wayiin gaarootuubii sirriitti naaf gargaaraa jiru isuma dhugaa jechootan ittiin isin galateeffadhu qabu Waaqayyo koo sinaa eebbisu naaf eebbifamaa jiraadhaa halaamanni keessan haa eebbifamu hamtuun sin hin argini iji hamtuu sin hin ilaalini ani dhugaa rabbii yeroo tokko Oromoo ta'uu kootti nan gaddaa maaltu si gaddisiisa jettan Oromoon du'aa jiraatti nama gargaaru du'aatti nama gargaara ijoolleen kun garuu jiraatti nama gargaarti dhugaa rabbii an akka isaan hin jiru suma dhugaa bilbilli koo gubatee naa bitaa naan tokko takkaadhaan lakkoofsa tokko na bira dhaabate isaanii abbaa eebbuti ani kadhadhaa dheefitan erga dhugaa na taajjabu kun akka isaan kadhataniif garee keessatti kadhadhaafi jedheetu erga garuu isaan halkanii guyyaa bakka maalan jedha ka jechootan ittiin isaan ibsu na jalaa dhiba kanaafiyyuu haadha caala abbaa caala obbolaa caala ijoollee biyya qarooman keessa mitan jiran ijoolleen kun jechuudha ijoolleen garee guddina Oromoo sabboontuu Wallagga Lixaatiin hoogganamti namoonni hedduun keessan ishee sabboontuu Wallagga Lixaa dhaqaa sabiskiraabii godhaati achi jalatti koomentii godhaati warroonni yuutuubii hojjechuu barbaadan warroonni gargaarsa adda addaa waa'ee yuutuubiidhaan katti guddatan akka sa'aatii monetaayizeeshiniitti godhachuu barbaadan ishii bira dhaqaati ijoolleen ganaa guddina yuutuubii saaqachuu barbaadan faana hojjedhaa dhugaa rabbii akkasumas immoo ijoolleen monetaayizeeshinii taatanii warroonni viyuu hin qabne dhaqaa bira dhugaa na to'annoo siin jedha asumaanii sabboontuu haadha keenya mucaa xiqqoodha garuu haadha akka haadhatti yaaddi haadha keenyadha guddaa isaanuuf galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu ijoolleen ishii jala jirtanis hundi keessan maqaa keessan waamee fixu ishii maqaan maa waamne malee Tsiggeen jirti Tsiggeen eenyu turre ijoollee Tsiggee Kaan jedhamti yuutuubii ishii Faaxumaa Wayyoo jirti isaan kun warra hooggananidha isaan jala deemtanii walloo hojjechuu dandeessu isiniin jedha itti makamuu dandeessu gareetti hundi keessan masaanuu kiyya obsee kiyyaa masaanus afur sii kennitetti baraadha manaa dhageessatti sabboontuni haadha manaa afur qooddee lafa keessatti dhiirota achi jiran keessaa ijoollee haadha manaa afur qabdu ijoollee haadha manaa sadii qabdu obsee masaanuu koo haadha eebbaa kophaan keessiin ta'u naan jettee masaanuu sii naa qopheessiteetti sabboontuni asumaan galatoomeni galatoomii fayyaa ta'e ulfaadhu jiraadhu badhaadhi akkatti haadha manaadhaan na badhaadhessite siin immoo qabeenyaan abbaa manaan si haa badhaadhomsu siin jedha. Qabdi bara abbaa manaa? Maarreetti na badhaadhomu. Ishii masaanuu godhannaa turre silaa miti. Hundi keessan iyyuu galatoomaa Waaqayyo koo sinaa eebbisu yoo isinitti tole laayik godhaa sheer godhaa
eebbuu keessan jajjabeessachuudha kaayyoon ittiin mana kana dhuftan inni guddaan sheeriidhaanis maaliidhaanis dhuftan yaa rakkoo manni kun raaritii shoo jechuun isuma dhugaa jireenya jiraannudha waan dhosnu qabnu isuma dhugaa ittiin jiraannu sinitti mul'isaa jirra dhugaadhuma jiraannu ittiin mul'isaa jirra kana sinin jedha eebbuu keessan ittiin guddiftu eebbuudhaaf daayipparii ittiin bitama eebbuudhaaf waan tokko ittiin godhama galiin achirraa galu malee waan tokko waan biraa waan ittiin goonu hin qabnu fi fakkaattota akka ishiitti ittiin gargaarra eebbuu keessan subscribe godhaa sheerii godhaa laayikii godhaa sinitti baay'ifneerra nagaan nuuf turaa nagaaf nuuf oolaa bulaa guddaasa sin galateeffannaa waaqayyo bosan eebbisu anuma akkasitti shik jedhee anin bareedee sin fuuldura akkasitti jiru muka jechuudha beektu masaratti dhaabatu na bareesse anaanii akkasitti shik rafuutee uffateche an masaratti dhaabatu na badhaaseen siniin jedha bareedu an bareedamtii jiru dhugaa rabbii baay'ee bareeda suura isaa feesbuuk irraa fudhadhaa feesbuuk irraa sitti gadhiisaa sinin jedhaa kun ani bareedeen jirraa shik jedhe wayyo na gabaaba kaameraan na gabaabsee malee baay'ee jedhaan himee jiru. Nama galatooma ulfaadhaa jiraadhaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nagaa qabaadhaa badhaadhaa jenna.